ati kitaaba 80 takkaatiin bultamoo waldaan keessan kitaaba 60 jaati. Kitaaba jaatame jahan bulla kun Thank you. kitaaba jaatame jahan keenya Naadu bisa qoy dura hayyee wangeela Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis itti amantaa? Wangeelota hundaa'u? wangeela kitaaba qulqulluudha sin jedhee bar tokkorraa An waan sin jedhe matsaafaa fi wangeelonni afur qofaa jira. Wangeela Maatiyos, wangeela Marqos, Luqaas, Yohaannis wangeelota kan jedhamu afur callaa jira. Only four gospel. Wangeela macaafa keessa miti. naaf fudhadhaa sin jedhee jecha irratti amma barreessaa. Okay. Nama gaafii biraa walii gad deemtaati. Hin deemne qoy kaa gaafii kiyya gaafuma jara gaafadheen si gaafadhaatis gara tokko hin dhayitu gaafuma kana gara biraa kan dhayitu jira. Sarara takkatumaan achitti deemtee duratti micatti kan deemu gaafattu. Qoy si dibbisaa qoy umaatu don't worry. Na duraan hin jarjarin abbaa. Na duraan jarjarin ishee. Okay. Bane. Okay. Yesuus Kiristoos ilma namaa ta'uu ni amantamoo hin amantu? Okay. Inni waaqa turreessuun foon namaa uffatee. Ansan siin hin jenne. Waan siin jedhe akkaataa asan hin listen to me. Yesuus Kiristoos ilma namaati ani jedhe akka ilma namaati ni amantamoo hin amantu? Gaafin kiyya. Ilma namaati hin jedhee dubbatee jira kanaafiyyuu waan nama ta'ee dhufeef ilma namaa ta'u hin jedheera kanaafiyyuu nama Yesuus nama jedhame Yesuus nama jedhe na jalaayyee. Jedhi. Nama guutuu jennee mana namummaa akkasiin hin jenne Yesuusis waaqa si gaafachuu waan siin jedhe siis ani ilma namaati jedhe moo hin jenne Yesuus. Yesuus dhaggeeffadhu ragaa kabiraati amma boqonnaa 40 irraan si dubbisu Yohaannis 8:40 irraa ani dubbicha isa waaqayyo irraa dhagee sinitti himeera. Eenyutu akkas jedhe? Dubbisi Yesuustu jedhee malee dubbisi xiqqootti gasikiti. Okay. Suuta jechuun hin deemna waliin dhaabbadhu ani boqonnuma kanaan gaafisa irraa qaba wangeela caafata tokkichaan dubbisa akkatti amantuu silaala alfa omeega. Akkoo yaada isaa dubbisi kan ittiin gaafadhu dhaggeeffadhu yaada kallattii yaani namaa gala feetu waan fadhaa ta'u waan jecha qaal baqaadhi Yesuus dubbateen si gaafadha suuta tasgabbaa'e kaabbo tasgabbaa'e dubbisi siin jedhe xiqqoo gasikiti dubbisi. Tasgabbaa'e kana dubbisi tokko 40 takka dura kanaan si gaafadhee kanarra walii galee deemne. Kaatee na gaafatture. Dhaggeeffadhu qaal baqaadhi si gaafadha ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhageessinitti himee jira kan jedhe kun eenyu? Ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhageessinitti himee jira isin ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana hin hojjenne jedhe amma si gaafadha eenyutu ani dhugicha gaafii si gaafadha amma na gaafatta obboleessa dubbisii keetti na gaafatta dubbisee boo okay irraan si deebi'e ammas dhaggeeffadhu Yohaannis 8:40 akkana deebisaas boqonnaa 40 ani gaafiin kiyya boqonnaa 40 irratti xeenaan kee nagaa gurbaa goobasi boqonnaa gaafata isicha dubbisii keetti na gaafadhu siin jedhe bara dubbisee bira ayya suuta na dhaggeeffadhu ni dubbisa ani jedha Yesuus na dhaggeeffadhu suuta tasgabbaa'e gaafa dubbiin ta'e wangeela lamaan hundi fudhadheetti waliin laaqamtees dura madammar ani jedha Yesuus ani suuta dubbisii gasikiti gaafata ni dubbisaus 40 dubbisuu deema abboo ana ragaa fitate boqonnaan jara gaafatu jirus kana dubbise obboleessa yaada isaa afurtama callaa dubbiseetiin si gaafadha kaan achi booda hin dubbistoo feete ati dubbisa aboo sodaa miti ani peente sirraa baqachuu jira wangeela keen si dubbisu jiraati dhaggeeffadhu ka 60 fidee dubbisa yookaan dasseem boqonnaa 40 naan dubbisa obsi alfaa omeegaa sanuu maqaan kee eenyu dura maqaan keenyu dubbisi ishee maal maqaan keenya ani alfa omega siin hin jedhu maqaa alfa omega maqaan keenya maqaa keen laalaa qoy dura obboleessa siqiitti dubbisi maqaan keenya kabbada ishi kabbada no kabbada ayyee na dhaggeeffadhu Yohaannis 8:40 kareef gas siquu fi ol siquu miti ani obboleesso boqonnaa 40 qofaan dubbisa dhaggeeffadhu gaafiin kiyya sani maali namni mina inat kabbada na dhaggeeffadhu gurba afaan oromoo sitti haasa'u jira amaariffaa miti ingiliffaa haasa'utti hin jiru afaan arabaa haasa'utti hin jiru afaan oromoo sitti haasa'u jira kabbada dhaggeeffadhu waan jedhe bakka reefu gaafa gurbaan siin gaafadha jedhe mucaafiin si gaafadha jedhe naan boqonnaa reefu dubbistan san qofa jette boqonnaa san qofa naa dubbisa jette kanaan dubbisana dhaggeeffadhu maqaa isaati maqaa gooftaa Fatakkiin isa kana agad
dhaggeeffadhu abboo boqonnaa ana 40 qofan wala 30 sagalee miti 42tiin 40 si dubbisa ati itti deebitee feetu 40 takka hin qabda wangeela dubbista 40 dubbisa maqaa isaatiin gooftaa si biyyatiin ani tokko nama gaafii waa gaafatu yaadde dubbisee kee nama gaafata yaadicha dubbisi dubbiseeti 40 boqonnaa 40 dubbisi gaafa dhaggeeffadhu mina inna sunu bakka gabbade dubbisi na gaafadhu obboleesso aga 40 dubbiste na dubbisu 40 callaa dubbiseen si gaafadha 40 callaa na dhaggeeffadhu gaafa wangeela lamaanuu ni fudhadheetee kijibdeeti ummata irratti dhaggeeffadhu ani jedha Yesuus Kiristoos ani jedha dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagee isinitti himee jira isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana hin hojjenne boqonnaan 40 dhumte gaafiin kiyya eenyutu ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagee isinitti himee jira kan jedhee statement kan dubbachuu jiru eenyu okay Yesuus tu dubbachaara galatom na deebiste eebbifam Yesuusi isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddan kan jedhe eenyu Yesuus yammallee akkasuma gassiqaa dubbisime yaa ustaaz dhaabbadhu siin qaba jira Yesuus Kiristoos ilma namaati jedhe moo ani waaqa jedhe deebisin didi jala deebisin ammaga okay waan naan jette eenyu dubbachuu jira dubbii kana jennaan Yesuus naan jette eenyutu ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagee jechuu jira jennaan Yesuus naan jette kan itti aanu jechi lammaffaa qaaliin kan itti aanu isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddan kan jedhe eenyu Yesuusis hin jechaara warra boleessu Yesuus ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe nama akkasii jedhache birattis hin jechaara okay ani nama jedhe moo ani waaqa jedheen siin jedhe afaan oromooti kabbada achi biratti agartuu kun hojjeke ani nama akkasii jedheera ni narkan ani nama jedhe naan dhugomsa ati nama jedhe ni dhugomsita okay wangeelichi tokko bicha osoo ta'e wangeela guutuun isaa obboleessu an boqonnaa kana deebisi no ani nama akkasii nama olii gata akkasii ariitu nama fayyaa qabu waan siin jechaara bara Yesuus Kiristoos nama galatom Yesuus Kiristoos nama jettee ni amantaati okay nama hojjettu nama bichaamoon nama foonii nama lafee sibiilaa siin jedhe Yesuus Kiristoos ani nama jedhee naan jette Yesuus Kiristoos nama jettee ni amantaa boqonnaa kana Yesuus nama akka ta'e ni amantaa maa dubartii irratti ijjitaree faatu kun odidde deebisuu foon uffatee dhufuu isaa foon uffatee siin maal uffatee siin jedhe anis fooniin uffadhee huccuun gubbaa qaba kun fooniin qaba lafee sibiilaa miti waan siin jedhe Yesuus Kiristoos na dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos nama jettee ni amantaa kabbadee waan qabe gadee isaa san keessa waaqummaan akka jiru nan amanaa annamuma siin jenne gana sarragaa naaf hidda amma boqonnaa amma foonii fi lafee fi waan fadhe uffatu ilma namaa akka ta'e ni fudhatta yookaan hin fudhadhu jedhe tokko bichaa dubbistee nama gaafatte wangeelli tokko boqonnaan kun kijiba moo kan dhugaati boqonnaan tun tan kijibaati moo tan dhugaati maaltu kijiba dhugaadha sin jechaara bara wangeelli hunduu dhugaadha Yesuus Kiristoos akka ilma namaa ta'e ni fudhatta kana fudhadhe ati fudhatta Yesuus akka ilma namaa ta'e na fudhadhaa sin jechaara bara galatoom Yesuus acam harka si dhoyne goobas wangeela lachuu baga dhugomte galatoomi Yesuus nama jiimee haya Yesuus ilma namaa ta'e
Hai. Obboleessoo kan jalaa miti bira dhuuti maa. Okay, meeqaan sii dubbisa amma? Yesuus nama ta'urraa hin geeddaru. Nama jette ilma namaati waaqayyo qaba waaqayyo. Akka dubbisi obboleessoo. Garam boqonnaa kamis takka qofa. Arragaan kiyya kanuma na jedha kanuma. Ka seenteefis boqonnaa kana naa deebiste. Joolleenis ka itti seentees kana waan biraa akkamiif seente? Kana qofa. Yohaannisuma kana dubbisa. Kuni maal abbo? Meeqaan si dubbisa takka? 40 takkaan si dubbisa? Boqonnaa meeqa? Obboleessoo akka 40 wayii gassi dubbisa 43 akka. Boqonnaa meeqaan si dubbisa? Meeqarraa meeqaan si dubbisa natti himi? 43 fi 44 dubbisi. 43 fi 44 allaqe si dubbisa ishee. 43 irraan dhaqaa. Samboota aadaa fixanaaf kennitan. Akkasi dhumatti ta'e dubbiin dhumatti bar intaalam. Yesuus holdan si dubbisa. Si dubbisa usayyee 43 fi 44. Holdan dhaabbadhu deebiste gaafii malsi xiyyaaqee nu deebiste galatoom eebbifame. Kanaaf iyyuu akkana jedhe. Yesuus aboo sagalee waaqayyoon dubbisaa dhaggeeffadhu ka bade. Sagalee waaqayyoo irratti dubbatan diliidha. Aboo uska nin dubbisa. Maaliif akka ani itti dubbadhu hin hubattan gaafi dubbii koo dhaga'uu waan hin dandeenyeef hin hubattan 44 isin kan abbaa isa tokkoo kan seexaanaati kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessaniis hojjettu in feetu jalqabee inni sun muusoba isa garaa isaa keessa jiru in dubbata. Meeqa faana? Waan bira dubbisa. Dhumate. 43 naan jette 43 dubbise. Waan takka uumaa. 42 gisa tokko dhiifama. 42 dubbise. Okay, Yesuus deebisee waaqayyo utuu abbaa keessan ta'ee ana hin jaallattu turtan. Anoo waaqayyo keessaa ba'ee waaqayyo keessaa waaqa jechuun samii waaqa keessaa ba'een dhufee as jira. Isaatu ana erge malee waaqayyootu na erge jedhe boo ergamaadha haaleen. Ameen. Ka jalaa maa iyyitaa abbooti maa boosate. No kun jechuun ameen waliin jira wal keessa jira naaf inni. Hayyee maali ammati waan. Maana jibbasa inni kun. Ani beeku. Maana jibbita boo. Hayyee dubbisne. 42 dubbisne. Sadii qofaa seefe sadii dubbise 4 dubbise. Ustaaza yoo irraa fixattannaaf kennitan meen hin garsiisa. Jedhee bar. Irraa fixxee. Dubbadhu. Nama lama malee dandeessanii sammuun isaa guutuudha. Laa abboo namni lama dubbate hin jiru guutaa kanaaf isaa ulee asitti hin dubbanne. Miti godha dhodhiin ka sammuun isaa guutuudha. Haa ta'u dubbatu. Yaa okay. Maal ta'e? Uummata walitti waciname. Akka shamara sanii akka shamartee sanii sammuu hirdhuu miti mi? Isin lachuu. Shamarri lama. Arrabsottee garte. Yesuus Kiristoos barattoota dubartii mirgan kan hin dubartiin filannee dhiira filatee dhiira filate dubartii Phaawulosilleen akkan dubbannee sii godhee gaabbitti haateessu jedhe abbaa manarraa gaafattu jedhee Amma dhiira bira kutee dubartii keenya arrabsuu maali ragaan kee amma Yesuus nama nuun jette abbootu caaltu barsiisaa kee dhaggeeffatu akkas mee dhaabbadha hundi keessa okay Yesuus nama jette gizee tokko na dubbisa gurba maali ragaan kee aboo dhaabbadhooti dhiiraa hojii haasawu jira maal naa baafta baasee dubbise waan siin jedhe amma gara biraa dubbii jaldeessaan eegalini boqonnaa naa dubbisee iyyitee zaata akka guutuu sii dubbise maali ragaan kee akka jalaa miti godhi kamaa wacaree basan abbo kajalaa tokko gubbaadhi siitaa yaasa carraa rabbisee kan uummata dila kana keessatti islaamaa keessatti maal carraa maal seera baadhii maal naa gootani amma okay waa takka deebiste yoo naa deebiste naguma taa'u jirtan deebisa naa deebiste ishi abbaa waaqa keessaa been dhufee jedhe okay kanaafiyyuu Yesuus waaqa keessaa ba'ee dhufeettee ni amantaa eessa waaqarraa dhufe achi dhufe akkana boorsa qabanii gaffidanii miti hundi keenya waaqayyo biraa dhufne achirratti waaqa keessaa bahee dhufeen jedhe waaqa keessaa luqqee waaqayyo keessaa luqqee waan biraa sin gaa luqqee mana min maalatti no naa ibsi keessaa jechuun garaa waaqayyo keessaa bahee akka inni jedhu san jettee fudhataa sin jedhe Yesuus maal jechuun si jedhe ani wangeela kee itti amanu si bara kee itti amanu anaami
Kanaaf Anaami. duraa akka duraa san nama minaamin itti fudhatu san Kanama walii galle san ati fudhatte Yesuus nama jennaan nama Waaqayyo ni qaba Waaqayyo irraa dhagee Yesuus nama ofiif jette nama walii galle anis fudhadhe san waan jedhu Yesuus Waaqayyo keessaa ba'een dhufee jedhe. Obboleessa dhiyyiniiti amma inni Waaqa keessaa ba'ee dhufee jira Yesuus kanaafiyyuu Waaqa keessaa nama akka Yesuus akka naman ta'in kan an nama kan jiru kanneen akka naman ta'in kan akka achirra dubbatutti Rabbi jedhi akka achirra dubbatutti Waaqa keessaa ba'ee dhufee jiraadha miti Yesuus. Waaqayyoon na ergee jedha abbaan na ergee Waaqayyoon na ergee jedha ergamaadha. Waaqa keessaa ba'ee He was a sender. Waaqayyo keessaa ba'ee dhufee jedha. Waaqayyo keessaa ba'ee dhufee jedha hin jedha. Maal irra diba? Waaqa jechuudha. Kanaafiyyuu Yesuus kanaafiyyuu obboleessa tara gaggeessaa kanaafiyyuu Yesuus waan si dhaggeeffachuu jira tara gaggeessaa jechaan ola afaan Amaaraatiin. Networking kee kanuma deema. Ustaaza. Farfadeen beeknetti barsiisuu fi mara kanuma keessa si makaa. Ustaaza Amaariffaa Itoophiyaatti amma 25 dura dhiifnee deemne maal sii godhe international set afaan meeqaa son Somaalee son Arabiffaa son Ingiliffaa son Maayikii narratti hin qabina warri mooditeera. Maayikii narratti hin qabina. Amaariffaa jalatti akka buluumi yani. Warri mooditeera qabu tokko maayikii narratti hin qabina. Dubbadhaa ustaad. Maal jechuu keessan? Kabbadaan Dhageechaa sagalee. Kamma wajjin namoonni gurguddaan nu dura jirtan. Kabbadaan ishiin ani dambiitti waan hin baranneef wangeelaa irra qaqqabe beektanii jechuun amantii kamuu jeequun barbaadu ani barachuuf as ta'a. Garuu inni Yesuus Waaqa jedheera. Namni dambiitti baratee namni dambiitti dubbisa. Kanaaf warri Pheenxee anaan maaliif lolture? Warri dambiitti baratan isinii kunoo Yesuus nama jedheera inni. Jira akkas fixanne bara finne bakka Yesuus Waaqa joo qofa nuu kan inni jedhee maali? Ani nama jedhee mana innillee nama jedhee mana. Faallaa kana Yesuus Waaqa yoo gurbaan kuni beekta biddoo Ibra. Akkasa. Tamam. biddoo Ibra. Aaxiloo Ibra. Inshallah baaxiloo Ibra. Kabbada macaafa kee baradhu seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 7 naa dubbisi. Dharranaaf kinitu laata gaafii Sikan na jaaltu. Warri mooditeeraa maayikii narratti hin qabina. Akka nutti hin qabina. Yoo haati manaa narra qabde baheetiin deema. Inshallah. Boqonnaa 20 lakkoofsa 7 banu seera ba'uu. Gaafii isin gaafadhe deema yeroo takka please. Maaliif jennaan nu bira kuteeti hatta akka keessanii akka dubartii teessaniitti sammuun keessanis irruudha jee nu dubbate obboleessa keenya. Nuti immoo dubartii kiristaanaatis tuqaan jirru nama takka illee tuqaan jiru. Garuu immoo macaafarraahi waan jiru waliin dubbanna. Inshallah. Daqasa sii kennaati hin baasta. Go ahead. Dafi ayyee. Ayyee. Tole. Dursa gaafii gaafadha. Obboleettii kiyya ani Iyesuus Waaqa kan jedhu naafid isin jedhe. Obboleettii koo. Gaafii gaafachuu dhufe kaan. Gaafii na gaafatte ani siif deebise islaamni meeqa jette tokkoon sin jee. Ati hoo ortodoksiidha moo Pheenxeedha? Ani waa'ee islaamummaa si gaafachuu hin dhufne amma Quraana keessatti waa'ee abjuu laaqamaa sanii hin fudhatta boon fudhattu Quraanni abjuu waa'ee abjuu laaqamaarra hin jiru obboleettii koo. Waa'ee abjuu laaqamaarra hin jiru akkiin sin jee. Ati Pheenxee moo ortodoksii? Okay, amantii keenyaa himi ayyee. Ortodoksiidha ishi. Ortodoksiidha. Kitaaba 66 ni amantaa? Guututtaan amana 81 keenya. Ani 80 takka hin baanu. Kitaaba Pheenxee 66 itti amantee fudhattee waldaa kee keessatti ni tajaajilaniini. Guutuun fudhadhaa siin jedhe bara ani 81 fudhadhaa siin jedhe. Ati macaafa 66 Pheenxee itti wanta waldaa kee keessatti qeensonni luboonni daaqonni itti ni fayyadamanii ni barsiisanii 66 Pheenxee. Hin fayyadamne. Ni fayyadamanii? Okay, galatoome ayyee. Takka na obs. Saara. Bakka kirkireen keessanii. Saara gaafii si gaafadha. Macaafa 66 qeensonni mataskaanaa ni barsiisanii? Hin barsiisan. Galatoome hin barsiisan. Thank you. Obboleettii sim jedheeti qoy. Lamsaalee Pheenxeen dhageeffadhu takka eenyu caaltuu laale
Ortodoksiin kitaaba of danda'e qabdi. Saddeettamii takka hamataa isaatti of danda'e qabdi. Kitaabni isaanii irruu miti. Irruu miti guutuudha. Guutuudhaami? Irruudha kitaabni keessan. La guutuudha. Guutuudha. Amantiin peenteetis amantii dhageeffadhu caaltu hobsi. Amantiin ortodoksii amantii jalqaba peentee dura jirtuudha. Kitaabni ortodoksii kitaaba jalqaba kitaaba peentee dura jiruudha. Kitaaba irruu miti guutuudha. Hin barsiisan kitaaba ofii qofa barsiisan daaqonni luboonnii fi warri qeensota niin sobeessaara. La barsiisuu hin barsiisan. Gini maqaa kiyyaan naman taane ta'eetu ufaa jedha bartiin jira matsaafni. Kan beektatis irra dabranii ta'a dubbisan. Akkas. Guutuu siin dubbisan. Kitaaba of danda'e qaban kitaaba 80 takka barsiisan mataskaanatti miti. Matsaafni tokkichuma matsaafni wangeelli beentenis qabatu tokkicha gini irra dabraniiti si dubbisan isaan kan wangeelan taane irra dabranii si dubbisan malee matsaafni tokkichuma. Eenyutu wangeelan taane daqiiqaa kanaafis eenyutu wangeelan taane irra dabree dubbisa. Kan beenteeti. Kan beentee maaliin wangeelli. Hallelujah harka naadhaaf mitiyoon tun dhuga dubbata. Beenteen kitaaba wangeelan taane irra dabranii nama dubbisanii jetti. Dhugaasiiti. Tikikkiidha. Tikikkiliidha Abu Muaz ni jirta. Kanaafuu nuti kitaaban taane beenteen irra dabartee nama dubbistu hin barbaannu 66 irruudha. Irruudha. Saddeettamii tokko matsaafni wangeelli. Akkana galatoom. Asirratti Saaraa. Kanaafuu obboleetti ati sobdee jirta. Soba doon ta'e laasittanii maanidha. Nagaa sirriidhaan nu waan gini kana keessa seenuuf hin barbaadu gini wanna sirriitti. Tole uumaa Saaraa teenya waan dhugaa dubbate ati illee laal. Dhageeffadhu kitaaba qulqullootaa amma kitaaba qulqullootaa peentee ni fudhatti? Hin fudhattu. Hin fudhattu. Saara qoy obsi Aboon arrabsin. Aboon nama arrabsin. Dhaggeeffadhu. Ati anas numa arrabsita. Saaraas numa arrabsita. Namni sirraa hafun jiru saboota. Lakkoon hin jiru arrabsitu. Haanuu arrabsuu dhiisi Saara. Waaqayyo haa dhiisuuf. Ana wajjin dubbadhu okay muutii godhi Saaraatii qabadhu okay. Maaliif muutii qabatti? Saara qoy xiqqoo ishee obsi obboleetti. Situ ajaja ati peenteedha bar caaltu. Qoy peenteedha kan. Peenteedha nagee maqaa ortodoksii balleessu jirti malee kitaaba qulqullootaa tun fudhattu isin Mariyamuun qabatti. Peenteedha ati tikikkileenya. Maqaa balleessi. Kitaaba 66 fudhanna jetti ortodoksiin mataskaana keessatti 66 barsiiftu. Begeetaa beeyesuusin. Intalli waa takka hin taane. Siitu waa takka ta'e. Peenteedha moo kiristaana natti? Amma ani beentes ta'e kiristaanas ta'e waa'ee macaafan dubbadhaa jira. Waa'ee obsiyaati. Tasgabbaay. Eshi. Tasgabbaay. Ati amma waa'ee macaafa 76 fi 81 san adda baastee hin beektu jechuudha. Eenyu caaltummoo? Saaraatu hin beekne? Eshi. Uskoti yaa. Ati obboleessa ishee wajjin anaasaa jirami? Isii wajjin hin haasa'in. Saara. Amma muweetiin irratti hin qabna. Macaafa addaan baaftee beektu 86 akkana 81 addaan baaftee 81 beekti. Guutuu macaafa. 66 fudhattu. Alemaa baga nagee aan dhufte. Muweetiin irratti hin qabna. 66 fudhattu obboleetti. Tara gaagee obboleetti yatu. Alemaa. Alamaa jirtaa? Alamaa miti alam. Alam nagaan siif haa ta'u. Amiin hundi keenya haa ta'u. Ortodoksiidha moo peenteedha dhokoo? Kiristaana moo peenteedha? Obsi. Kiristaana moo peenteedha alam? Obboleettiin irraa us rabbii guyyaa qiyaamas daadhoo.
Alam kiristaana moo penteedha? An ortodoksiidha. Ortodoksii. Kitaaba 66 ha pentee mataskaanatti qeensonni ni barsiisanii. Okay, gaaffii Sagalee kee ol kaasi. gaamaan jiru moo? Sagalee kee ol kaasi haadha kun dhaga'amu. Dursa gaaffii gaariidha. 66 dursaan kan itti fayyadamaa turre jechuudha. Amma garuu 81. Maashaallah. Hundi keenyatti fayyadamaa jira. Amman tana 66 mataskaana keessatti itti fayyadamanii barsiisan moo 80 takka barsiisan? Lamisaaliidha 61 xiqqoo wanti keessaa irratu hin jira waan ta'eef isa keessa waan itti dabalameef 81. Guutuun 80 takka moo 66tu guutuun? Hundumtuu jecha waaqayyooti waan ta'eef ni lallaba. San hin baane guutuun 80 takkaatu guutu moo 66 guutu? Guutuu hirruun jedhamu jecha waaqayyoo tokkuma. Wanni hin jeef kuni 86 66 kuni 80 takka lakkoofsaanuu 66 irruudha. Okay 80 okay dhaba daqiiqaa takka. 66 fi garaagarummaa 66 fi 80 takka macaafa meeqatu jira? Nuti guutummaa lakkoofsatti hirrummaa lakkoofsaa osoo hin taane jecha waaqayyoo hordofuu. Obboleetti jechi waaqayyoodha guutuun 80 takkaatu guutu moo 66 guutu? Ati rakkina lakkoofsaa qabda moo hayi? Rakkina lakkoofsaa maaliif hin qaba? Amma kitaaba waaqayyooti yoo jenne 10 asitti 5 yoo jenne ha 10 jecha waaqayyooti. Ha 5 jecha waaqayyooti. Jechi waaqayyoo guutuun amantiin takka kiristaana yoo hajaamu taate kiristoositti amanna yoo jaamu taate 80 takkaatu guutuudha jennee fudhannee irra yaanamoo 66 guutuudha. Amma fakkeenyaaf ittiin dabalin irraan irrisin ja'a. Yoo 66tu likkiidha kanaan jettu taate ha 80 takka likkii miti jechuu keeti because itti dabalamee jira. 15 yoo 80 takkaatu guutuudha naan jette 66 irroodha. Itti inni risin ittiin dabalin dha'ichaas dabalama mootummaa sirraa irra ta'a waaqayyoo keessatti. Kamii guutuudha. Lakki ati rakkina lakkoofsaa yoo qabdi malee nuti kan itti fayyadamnu lachittuu hin fayyadamu. Obboleettii xiyya kamtuu guutuudha macaafni. Guutuu yoo jettu akkam? 80 takkaatu no 80 takka guutuudha moo 66 guutuudha ammas guddisa. Okay, carraan kennaati ana wajjin dubbadhaa uummata keenya. Ati seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irraa na hojjaa soo deemta inshallah. Kitaaba 66 guutuudha moo 80 takka guutuudha? Ustaad kanuma bara. Sanumarra jirraawu ani Iyesuus nama ta'uu fide Iyesuus waaqa kan jedhu hafidu kallattiin hafidu kana dubbiin. Gaaffii sana gaafatte gaaffii akkatti na gaafatte si deebisee miti tamma keekumani. Maqaa isaatu dagadde duru. Kabbade. Maqaa irra waan sin jedhe ani narage inni ni raanfadhe sin jedhe waan sin jedhe wangeela keetirra macaafa keetirra quraana keenya Yesuus nama akka walii galle ati Yesuus ani nama kan jedhu argineemi bakka Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhu fidi allaqe maali nama obboleessu akka na gaafatetti si deebisee gaafii tokko namni nama gaafate gaafii lammaffaa immoo dhaggeeffadhu
Onan ni deebisee. San gaafatu jira dhaggeeffadhu mata duree waa yesu dhaggeeffadhu gaafa eenyutu hin danda'u jedhe kunoon harka jira dubbisuun jira inni dhorkuu danda'a abiyyi Maaliif dubbistan? Ameerikaan nan dhorkuu bitannee dubbisnee keenya. isin saaxiluuf isin kijibsiisuuf isin kijibsiisuuf Farishaa qoyme. La asbiratti ma በጣም ትወለታለህ eenyu jira ayyaantu Yo, nagaa siif haa ta'u amen. kiristaana moo islaam Kristaan, ortodoksii moo pente Pente, maashallah haleluya Allah. Aywa. Kiristoos Yesus ni beektaa Nan beeka. nama eessaati Uuma, no nama eessaati uuman jee uuma nama kamii? inni nama eessaatiin jee waa'ee uumaa fi uumamaa miti haadha koo